raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Ato tolle. Yo. Ultiin isan nagaa. Nagaa. Uriin isan nagaa. Nagaa. Dhageenyi badaadha. Badaadha heessan badaadha. Yooyya. Ilmoo eessa deemte? Garaara yeroo kana waan aadaa gooroo tokko gar liiban kan deemuu jira. Ol seeni aanan dhugdi. Kansanadatenna melala rufa lichotenna kansanadatenna melala sagasiketenna ahadatan kamnu akamin kabiya kajella ahadatan kamnu akamin kabiya kajella ada ufigate dalle nada biya alcha ada biya sulle melala tenna tirridansa Urfajito diste jarkena kana manunata Urfajito diste jarkena kana manunata Adibale Kansanadatenna melala rufa lichotenna Kansanadatenna melala sagasiketenna ahagatan kamnu akamin kabiya kajella ahagatan kamnu akamin kabiya kajella ya oromotiya ada tante jabefatu orarsa de daki bui malkatirefatu margijida Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee isin dhageechifna. Oduu waliin angurmeechaa gammachuuti. Mootummaan Abiy Ahimad tooftatti fayyadamee adda bilisummaa Oromoo fi KFO filannoo keessaa dhiibuu Aljazeeraan gabaase. Hiriirri mormii sirna bilxiginnaa fi shira filannoo Itoophiyaa balaaleffatu biyya Jarman magaalaa Barliinitti gaggeeffame. Sarbama mirga namoomaa irratti qorannoo gamtaan Afrikaa gochuuf ture Itoophiyaan dhorkite. Dhaabbanni Feesbuukii cimdaa olola Itoophiyaa keessatti odeeffannoo sobaa tamsaasan haquu beeksiseera. Liigiin biyyoota Arabaa waldhabdee hidha laga Abbayyaa irratti manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii gidduu akka seenan waamicha godhan kanneen jedhan mata dureewwanii amma oduu bal'inaan. Filannoon Itoophiyaan gochuuf deemtu rakkoo siyaasaa biyyattii mudate furmaata waaraa akka hin taane miidiyaan guddichi addunyaa Aljazeeraan galeessa gabaaseera. Ajjecha artistii beekamaa Hacaaluu Hundeessaa booda bulchiinsi Abiy Ahimad Oromiyaatti uummata jumlaan hidhuu ajjeesuu fi seera ittiin to'atu tumachuu akka jalqabes ifoomseera. Aangawoonni federaalaa fi naannoo waliigaltee paartilee siyaasaa waliin dhaban akka carraatti fayyadamuun humnaa fi seera dhabeessummaadhaan dirree siyaasaa dhiphisuu illee addeesseera. Dirree dimokiraasii dhiphisuun Abiy Ahimad paartilee mormitootaa gurguddoo Oromoo lamaan ABO fi KFO irratti dhiibbaa uumuuf filannoo keessaa akka bahan godheeraa jedha. Hooggantoota bebbeekamoo KFO filannoo keessatti hirmaachuun dhiibbaa uumuu danda'an Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Hamza Booranaa fi miseensota biroo hedduu hidhuun akkasumas waajjiraalee dhaabichaa 203 cufuun filannoo keessaa akka dhiibes gabaaseera. Abiyyi dimokiraasii bal'isuun haaromsa goona jedhee waadaa galuun hooggantoota ABO bara 2018 biyyatti galchee kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Mikaa'el Booranaa, Abdii Raggaasaa fi kanneen biroo
hidhuu ibseera. Hayyuu duree dhaabichaa Jaal Daawud Ibsaa mana jireenyaa isaanii keessatti hidhuus gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi nageenya hamaa keessa osoo jiru marii biyyaalessaa caalaa filannoo irratti fuulleffachuun rakkoo biyyattii caalatti hammeessuu akka danda'ullee Aljaziiraan akeekkachiiseera. Hawaasni Oromoo Jarman kutaa biyyattii adda addaa keessa jiraatan walitti dhufuun kaleessa magaalaa Berliinitti hiriira mootummaa Abiyyi balaaleffatu gaggeessaniiru. Wayita kanattis imbaasiiwwan Ameerikaa, Ingiliz, Xaaliyaanii fi Raashiyaa biyya Jarmanitti argama fuulduratti mormii isaanii dhageessisaniiru. Hiriiricha irratti dhaadannoowwan kanneen akka ajjeechan uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu, hidhamtoota siyaasaa Oromoo haa hiikaman, waraanni Eertiraa Oromiyaa keessaa haa ba'u, deeggarsi biyyoonni adda addaa mootummaa abbaa irree Itoophiyaaf godhan haa dhaabbatu, filannoo shiraa Oromoo bakka bu'aa dhabsiisuu fudhatama hin qabu, mootummaan abbaa irree Abiy Ahimad aangoo gadhiisuu qaba, haleellaan saalqunnamtii saalaa daa'immanii fi dubartoota irratti raawwatu haa dhaabbatuu fi kanneen kana fakkaatan dhageessifamaniiru. Mootummaan Abiy Ahimad qeeqa biyyoota addunyaa fi dhaabbilee gurguddoo addunyaa dhaga'uu diduun filannoo shiraan guutamee fi dursee amanamummaa dhabeef fuuldura kanaa gaafa waxabajjii 14 bara 2013 gochuuf deema. Gamtaan Afrikaa himannaawwan sarbama mirgoota namoomaa Tigraay irratti raawwataman qorachuuf gidduu kana beeksisee ture akka hin eeyyamamne mootummaan Itoophiyaa ibsa dheengadda baaseen beeksiseera. Murteen gamtichaa sarbama mirgoota namoomaa Tigraayitti raawwataman qorachuuf murteessee bu'uura seeraa hin qabu jechuun ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon ibseera. Gamtaan Afrikaa gama isaatiin hirmaannaa sarbamni mirgoota namoomaa cimaan dhaqqabuu dhiyaatan murteessuuf odeeffannoo barbaachisoo ta'an hundaa walitti qabuu fi koomishiniin qorannoo gamtichaa kun itti gaafatamummaa qaba jedha. Waraanni Eertiraa humni addaa naannoo Amaaraa fi waraanni mootummaa Itoophiyaa naannoo Tigraayitti sarbama mirga namoomaa qaqqabsiisee naannoo Oromiyaa keessatti irra deebiin raawwachaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Hojii gaggeessaan dhaabbata Facebook Naatinaayil Giliichard ibsa waxabajjii 16 bara 2021 baasaniin qorannoo gaggeeffamee Facebookii dhuunfaa 65 fuula Facebookii 52 fi kanneen garee 27 akkasumas Instagramii 32 haquu beeksiseera. Niitoorkii yookiin gareen ololaa kunniin eejensii nageenyaa fi odeeffannoo Itoophiyaa insaa kan itti waamamni isaa muummicha ministeeraa Abiy Ahimad ta'e waliin hariiroo qabu jedheera. Gareen kun irra caalaa paartilee mormitootaa biyyattii keessa jiran adda bilisummaa Oromoo, Paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa, adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF fi kanneen biroo xiqqeessuu irratti akka hojjetan addeesseera. Niitoorkiin yookiin gareen ololaa kun irra caalatti afaan Amaaraan kan barreessan yoo ta'u, of dhoksuuf jecha yeroo adda addaatti maqaa jijjiirrachaa turan jedheera. Akkasumas tooftaa sirrii hin taane kana karaa qindaa'aa ta'een fayyadamuun qabiyyee tokko fuulaa fi garee baay'ee irratti maxxansuun uummata dogoggorsaa turaniiru jedha. Dhaabbatichi dhimma kanaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa deebii tokkollee akka hin kennine ibsa baaseen ifoomseera. Liigiin biyyoota Arabaa waldhabdee Itoophiyaa, Gibxii fi Suudaan hidha laga Abbayyaa irratti qaban manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii gidduu seenuu akka qabu ministeerri haajaa alaa liigichaa waamicha godhaniiru. Ministeerri haajaa alaa Qaatar Sheek Mohammed bin Abdurrahaman mootummaan biyyoota Arabaa waldhabdee hidha laga Abbayyaan wal qabatee ka'uu irratti Suudaanii fi Gibxi cimsanii akka deeggaran miidiyaalee biyyattiif ibsa kennanii jiru. Walga'ii kana irratti ministeerri haajaa alaa Gibxii Samaay Sheekurii jaarsummaan biyyoota Afrikaa waggaa tokkoof ture firii hin buusne jechuun Aljaziiraan gabaaseera. Waamicha liigiin biyyoota Arabaa mana maree nageenya mootummoota gamtoomaniif taasisaniin hordofuun Itoophiyaan dhimma biyyoota Afrikaa Afrikaanotaaf dhiisuu qabdan jechuun liigicha komatteerti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.
jicho diste jarkena kana manulaka ati bale Dansanada tenna melala rufa licho tenna Dansanada tenna melala sagasi ketenna Ahaga kan kamnu akamin tabiya kajella Ahaga kan kamnu akamin tabiya kajella Ya oromotiya ada tante jabe fatu Orar sade daki bui malkati refatu Margiji dakuti ororo besikete kabadu Gara kulludan doguma wakan ke kaladu Gara kulludan doguma wakan ke kaladu Uliran Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Dhaggeeffattoota keenya bakka jirtanitti eebbi nagaa Waaqayyoo kan uumaa isin haa ga'u. Akkam jirtan ashamaa yooyyaa jenne. Raadiyooniin Dirree Shaggar sagantaa nadhii aadaa har'aatiin qophii gurra dhaggeeffattoota keenyaaf ni mijaa'aa jedhee qopheessee isin dhageessisuuf qophii isaa xumuratee dhiyaatee jira. Itti dhiyaadhaa anaa dhufu. Egaa sagantaa har'aatiin haga xiqqoo gabbina eebba Oromoo irraa qicannee kan hiddaawwan Oromoo bakka garaagaraa qubsuma godhataniin raawwatamu irratti xiyyeeffannee sirna eebba Oromoon gaggeeffatu isiniif qooduuf jirra. Haga xumura sagantaa keenyatti yoo nu waliin turtan hanga yoonatti kan hin dhageenye dhageessu. Sirna eebbaa qooddattu hubannoo gaaris argattu jennee abdannaa nu waliin tura. Qopheechaan qophii tanaa Abdii Waaqoti kan isin biraan ga'u ani immoo Gurmeechaa Gammachuuti. Ati waaqi ardaa, waaqi abbaa, kamee bokkoo, dibbee dhugoo, kagarba annoo, waaqi guji gurraachaati nu dhagaye, dhageettu nu awwaadhu. Oli nu hanqaad, ta gadi nu hanqaad, ta dalla lamaanii achumaan nu hanqaad, barri nagayam, bariin nagayam, jaarsi nagayam, jaartiin nagayam, ilmi nagayam, jalti nagayam, fuudhu nagayam, heerumtu nagayam, gubbaan nagayam, chumti nagayam, Oromoo hundi nagayam, ata waaqa nu nageessan waaqa nu nageessa, isin ilmaan teenna aadaa teessan mudhina jettanii isinillee muddadha guguddadha ilaa gurra isini banne banadha ollata. Bara bararraa darbee dhalootarraa dhalootatti ce'ee as ga'e jiruu fi jireenya Oromoo keessatti eebbi bakka olaanaa qabaata. Alaamanni maatiiwaatiin jiruu fi jireenyi oolmaa bultiin gadaa fi gadaa wajjin lagaa fi tulluun ba'umsi fi galli Oromoo eebban jalqabamee eebban xumurama. Oromoon eebbasaa keessatti waaqa uumaaf yookiin rabbiif galata galcha. Kan waaqa irraa argachuu fedhuufis haala kadhannaatiin itti gaafata. Nagaa fi fayyaaf rooba fi ongeef qonnaa fi daldala milkaa'inaa fi jireenya gaariif waaqa kadhatee kan gammadeef galata galcha. Kan hanqateef akka isaaf guutuuf gaafata. Kan wallaaleef beekumsa kan beekeef milkaa'inaan eebbisa. Tooraa fi hammamtii eebbaa kana nuti himnee xumuruuf rakkannullee eebbi fi Oromoon hidhata walitti qabuun waliin jiraachaa as gaheera. Egerees waliin jiraata. Dansanada tenna melala rufa licho tenna Dansanada tenna melala sagasi ketenna Ahaga kan kamnu akamin tabiya kajella Ahaga kan kamnu akamin tabiya kajella. Sirna eebbarratti namni ta'e ka'ee eebbisuuf mirga ittiin qabu. Akka duudhaa Oromootti nama eebbisuuf maalutu jira. Namni kana eebbisuu danda'us manguddoota gumii keessaa filatamaniin qofa akka ta'etti beekama. Filatamuun yookiin manguddummaan kun garuu dirqama umuriidhaan qofa ta'uu dhiisuu mala. Tartiiba dhalootaa hidda Oromoo wal duraa duubaa hangafaa qotusuu eeguu malchiisa. Fakkeenyaaf bakka Booranni jirutti tuulamni yookiin machi yookaan ituun eebbisuun safuu dabsuudha.
bakka eebbifamutti hangafni Oromoo dursee akka eebbisuuf affeerama. Yoo inni hin jiru ta'e kanneen jiran keessaa kan hiddaan hangafutu eebba kenna. Tartiiba hidda hangafaa quxisuu qoratanii hiddi yookiin gosti hangafuu eebba akka kennu taasisa. Namni hiddaan yookiin umuriin quxisuu ta'e kan eebbisuuf affeerame yoo jiraatellee warra hiddaan hangafaa of kaltii gaafachuun dirqama ta'a. Gama biraatiin hidda sanyiitiin hangafummaa qabaatee otoo eebbisuun irraa eegamu sirnicha namni biroo kan umuriidhaan isa hangafu akka eebbisu yoo kan fedhu ta'e of kaltii kennee yookiin of kalchee carraa eebbisuu sana dabarsee warra kaaniif kennuun yookiin affeeruun ni mul'ata. Kunis safuu fi safeeffannaa uummata Oromoo agarsiisa. Lafdalaan qabatan aadanii daraaniin qabatan aadaa abbaa kiyya hangafaa maandha wal kabajan waaqi kenne tokko yoomiyyuu lamaaniin kakatan aadaa abbaa kenna yoomiyyuu daraaniin kakatan. Latiinsi hidda Oromoo hundinuu bakka qubatanii fi jiraatanitti qabiyyee fi haala akkaataa eebba adda addaa ni qabaatu. Kanumarraa ka'uudhaan egaa sirnoonni eebbaa Oromoo Oromiyaas ta'ee Oromiyaadhaa ala lafa Oromoon jiraatu bakkeewwan garaa garaatti haalawwan jireenyaa fi barsiifata Oromoo naannawa sanaarratti hundaa'uudhaan miidhaganii kan dhiyaataniifi. Isaan kanneenis kan akka eebba Booranaa, eebba Maccaa, kan Tuulamaa, kan Gujii, kan Ituu, kan Karrayyuu, kan Arsii fi kan kana fakkaatan jechuun maqaa dhahuun ni danda'ama. Haa ta'utii qoodamiinsi kunneen Oromoon garaagarummaa qabaatee otoo hin ta'in kan agarsiisan akkaataa qubsumaa fi faca'insa hidda Oromoo irraa kan ka'e barsiifata ummatichaa naannawa keessa jiraatutti shaakalee fi shaakalaa jiru ta'uusaati. Kunis qabeenyi aadaa Oromoo ammam bal'aa, miidhagaa, faayawaa akka ta'ee fi kan himamuu fi danda'u hedduu akka qabu kan ragaa ba'udha. Qabxii olaanaan eebba keessatti mul'atu waaqasaa uumaa galateeffatee kanneen jiruu fi jireenya ummatichaa waliin wal qabatan lubbu qabeeyyis ta'an lubbu dhabeeyyiin Oromtichaa fi Oromtittii waliin otoo wal hin quuqin nagaa fi fayyaadhaan tasgabbii fi wal simannaan walitti tolanii akka jiraataniif eebbisuudha. Dhimma jechaa jirru kanaaf eebbi Booranaa ragaadha. Xiyyeeffannaan eebba Booranaa hunda galeessa walumaa galatti nagaaf xiyyeeffannaa addaa kenna. Qaamolee hawaasaa hundaa daa'imman irraa eegalee hanga manguddootti mukkeenii fi loon akkasumas lafti yookiin dirreen otoo hin dagatamin hundayyuu dabareedhaan caqasuun nagaa kadhatee fi eebbisas. Booranni haala kanaan eebbisa. Ardaan nagaa, bobbaan nagaa, barri nagaa, waareen nagaa, waariin nagaa, reeriin nagaa, dheediin nagaa, yaa'iin nagaa, kuubiin nagaa, raabiin nagaa, kuusaa goseen nagaa, ijoolleen kichuun nagaa, dirreen nagaa, dirreen liiban nagaa, liiban golgoloodiin nagaa, malbee golboon nagaa, saakuu waasoon nagaa, tuulaa sallaan nagaa jedha. Mee sirna eebba waltajjii garaa garaa irratti taasifaman keessaa kan jaarsi Booranaa eebbisan tokko isiniif qoonnee waliin haa caqasnu. Warri kunuu nagaa, ardaan nagaa, ollaan nagaa, reerii nagaa, dheedii situulee nagaa, illee nagaa, sooressi nagaa, maayessi nagaa, ijoolletti sutum nagaa, ijoollee huccuun nagaa, raabaa huusi nagaa, huusi gosee nagaa, gosi Boorana usa boogoon nagaa, fuloon nagaa, fulaan Oromoon jirtu cuftii nagaa, nagaa kunaa jaarsa walkanii guyyaan nu nagaa, harroon nagaa, harrayyuudhaan yuubaasoon nagaa, dikeen nagaa, digaluu baxxaariin nagaa, waareen nagaa, waarsituu gumii cufan nagaa, teertan nagaa, teertalee dallee malee nagaa, dallaa heenduraa duubii nagaa, harooteen nagaa, elkeen nagaa, elee bunaan nagaa, elwayyi nagaa, elwasiidaan nagaa, Oromoo teen cuf garaa walti nagaa. Ulan burraa nagaa, burmee na saayyen teennaa nagaa. Saayyen nagaa, saasoon nagaa, chakii nagaa, macciin nagaa, sariin nagaa. Waa warri galaa buumee saree lukkuuduu nagaa. Borobaan nagaa, boron mokormaa nagaa, borontitti aanan raaftuun nagaa, hostitti fi caadaattuun nagaa, sidaamtitti boohinattuun nagaa. Darriitu nagaa, darriitu burqaan nagaa, yaabal nagaa, yaabalollee garbiin nagaa. Gobda gurraatti nagaa, gurri boorana garuttuu nagaa. Gobda gaarii nagaa, gaarii nuun deemu nagaa, gaarii nuun deemu boorana hangalaa fedhatti nagaa. Daddiim nagaa, daddiim soodduun nagaa, booqeen sooddaa nagaa, moocha sooddaa nagaa, dhiiroo soogidoolle nagaa. Hafuuraan nagaa, hafuuraan boon nagaa, booraan hafuuriinu nagaa. Suruphaan nagaa, suruphaa dambiin nagaa, dambiin onollee nagaa. Asum nagaa, asum garbiin nagaa, liiban nagaa, liiban golbaatiiti nagaa. Balbee golboon nagaa, dirree dirri liiban nagaa, liiban lattuu nagaa, latti saanamaatuu nagaa. Borbor nagaa, borborodaan nagaa, booraan oduun nagaa, booraan odituullee nagaa. Ila miilii nagaa, miiloon teettu nagaa, miilii deem nagaa, deemtichi nagaa, deemtuun nagaa, keessi kee nagaa. Dhiiroo wayii keessummaa ciiftitullee nagaa. Omoleen nagaa, iltar nagaa, dibbeen nagaa, dibbisee bookamsa.
gorsa horma gobi naga gari gomma naga lubuna medutin dema siberi chufti satu naga siberi mari naga siberi malinu naga tulan salan naga la dun sharan naga khartila dun naga kalu kalitin naga jasa jallabi naga yichi naga wajichi naga turbichille naga turban bareto naga waqi hamne boran baru khamari khunu naga barsisoti naga baratoti naga baraten nugal tijolle tenna kharangala naga ana ken naga jasan ken naga mikirbeti naga firdibeti naga biro tenna galiro way birille chuftinu naga chotine ken naga boram godun naga bulton naga bultin tenna naga mani gachim nugunu na mana unte tutunu naga mani jari naga arbur naga el chab naga burka naga burketun naga daru naga kumbi na ba kenu kenelle naga idina le naga oromo ten idi satu naga agota tuna mo trafti ta borrati lafti tendiro naga ora bula de bana akkuma dura eeruuf yaalle sirni eebbaa Oromoo Tuulamaas akkaataa jiruu fi jireenya akkasumas safuu duudhaa fi qubsuma lafaarratti hundaa'ee akkaataa ittiin eebbisu qaba. Sirna eebbaa Oromoo Tuulamaa akkaataa eerame kanaan ibsamus sirna eebbaa Oromoota biroo irraa garaagarummaa bu'uuraa hin qabu jechuun ni danda'ama. Haa ta'uutii qorattoonni aadaa akka eeranitti sirni eebbaa Oromoo Tuulamaa keessatti waaqni uuman bakka guddaa qaba jedhu. Tuulamni akkas jechuudhaan hayyee siyaasa jechuun eebbasaa eegala. Hayyee waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliidhaa tokkicha maqaan dhibbaa waaqa bokkuu gurraachaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa uumaa walaabuu waaqa 90 gabraa waaqa 9 yaa'ii booranaa waaqa 7 baarettummaa waaqa caffeetumaa waaqa 5 gadaa Oromoo kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi kaffaanti lafaan lolte kasamuu waaqaan lolte nu baraari irraa goran oolchi dogoggoran oolchi daafii sababii nu lagi hamaa nurraa qabi tolaa nutti qabi uuman si kadhannaa nu dhagayi xiqqaa nuuf guddisi qallaa nuuf furdisi guddaan nu mul'isi wallaalaa nuuf beeksisi beekaa keenya nu bulchi waan qabnuun nu bulchi alaamanaa nu tiksi bara nagaan nu baasi rooba nagaa nu roobi dadaan roobaa nagaa barri quufaa gabbina bakka nuti wallaalle atitti nu guuti jechuun eebbifata. Mee ammas sirna eebbaa waltajjii garaagaraa irratti taasifaman keessaa kan jaarsi Tuulamaa tokko eebbifatee walumaan haa caqasnu. Hayyee waaqa uumamaa waaqa bokkuu gurraachaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa haroo bukkaa walaabu waaqa caffeetumaa waaqa wadaanabe waaqa 5 gadaa Oromoo waaqa bukkaa Finfinnee waaqa dhakaaraara bukkaa Finfinnee waaqa 9 waaqa 9 Booranaa waaqa 8 Tuulamaa waaqa 7 Bareentummaa waaqa 6 Haragalaa waaqa 5 Kuraa Jiddaa waaqa Arruumaaru waaqa 4 Gumbichuu waaqa 3 Nadaa waaqa Jaambachuu waaqa Malkaa sinnaa isinii haa guddisu guddaa haa bulchu lafti haa jettu akkana ni jedhe waaqni haa jedhe uumam waaqaa haa jedhe uumamni waaqaa haa jedhe akkana ni jedhe rabbaa jedhe maseenni haa dhabe handeenni nagaan haa gabe biyya isaatitti rabbi isa haa galchu bilisummaa teenya rabbi nu haa kenne oo bilisummaa rabbi nuu kenne ilmaan Oromoo bilisummaa arganne hundumtuu hin dhufti sabasabamteen hin galu xinnaan isinii haa guddatu guddaan haa bu'u dhiiraa dubartiin daa'imni uuman teenya haa bal'ate biyyi biyyatti nu haa dhaamu karaan karaatti nu haa dhaamu tulluun tulluutti nu haa dhaamu akkana ni jedhe rabbi haa jedhu malkaan malkaatti nu haa dhaamu rabbitti nu haa lallabatu akkana ni jedhe lafti haa jedhu uumam waaqaa haa jedhu gadaan nu baana gaabari. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii nadhii aadaa kanarraaf qabanne kanuma kutaa ittaanu keessatti eebba Oromoota kutaalee biroo qabanne kan isinii dhiyaannu ta'a. Har'aaf nagaa nuu bulaa. Yaayi nagaa yaayi godaanii karaan nagaa yaayi qubatee ardaan nagaa warri nagaa warraa ollaan nagaa ollaa riirii nagaa riiraa dheedii nagaa daa'imee nagaa daa'imtuun nagaa ililleen nagaa ilimtuun nagaa ilma gaadiin nagaa tisaa'uleen nagaa dirreen nagaa dirrii liiban nagaa liiban golbaadiidii nagaa baddaan sadeen nagaa tulaan sallan nagaa laduu 5 nagaa areeri gooroon nagaa gooroo yaa'aa nagaa yaa'i nagaa raabii nagaa yuubii nagaa kuusii nagaa kuusu goseen nagaa
Gus Borana sa Bogoni nagai. War mata gafarsa mata Borana hinna nagai. War Borborio da Guracha udum Borana hinna nagai. Libalatun nagai. Lati sana maju filagai. Hirmaye nagai. Ijolle hirmano tilamile nagai. War dureti nagaya duradube nuragai. War rasani war nagasau. War miyo marabisani timiya. War dao nini oli nagaya. War tulu bule nageni khayege fache. Oli nageni gala khaguru dibbe. War khurkhura gobi dibbe. War dibbe manadada. War dibbe nala khinisa. Funalisa kajil. Funodeza kajil. Funan kurma kajil. Funan dala kajil. Dalamanye kajil. Gana mirga kajil. Gantul ilma kajil. Ilma tabba kajil. Nisi disa kajil. Karo raba kajil. Hatiyo arka kajil. Waru dokobo jurra war bada jurru ka chokon sisa. Wal jalalat. Anonisai. Gubam bosor. Undam furfur. Ananijan. Dadachisai. Bayi dagag. Gubandaran. Jalan kosai. Ganamandug. Galgali ratukot. Malkamu jujis. Daggali dufis. Sorisi durgal. Maisu gulugal. Tisa nagayang gulugal. Horororum bobas. Horaragayangal. Horindarubay. Hortubadagut. Ilmatafogut. Gudantu haragut. Kubatu wardagut. Ako gudis. Ababobad. Gadalulu kharobad. Hambisi say. Galari say. Gurbal Abu Devi. Tulunam durta gamamulat ufibuli debanu tambulfan lagi ae. Mechizet. Kansana datenna melala rufa lichotenna kansana datenna melala sagasi ketenna ahaga kan kamnu akamin tabiya kajella ahaga kan kamnu akamin tabiya kajella anga forum ticha ya balla la fora bagada oromiyan ballo namu ada tokko gaba Adan Oromticha, Ruguma Democracy Haka. Sirni Gada Romo, Ruguma Democracy Haka. Kansana datenna, melala rufa lichotenna. Kansana datenna, melala sagasi ketenna. Kahaga kan kamnu, akamin kabiya kajella. Kahaga kan kamnu, akamin kabiya kajella. Kansana datenna, melala abab gofotenna. Wawagi nundale, ruguma jera fokotenna. Wagayon nundale, ruguma jera fokotenna. Wagayon nundale, ruguma jera fokotenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddatan hubanna. Sagantaa nadhii aadaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaan isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.